Dagara nama farkitu. Itti Sudan gama yaada kiyyattu senne kabajama artisti Buleessa kenneefin ani garuu nama furmaata ofiifu narganneedha. Kitaaba furmaata jiru barreessin drama raadiyoo gaashan kitaaba furmaata Oromoo barreessin nama ofiifu furmaata qabnu furmaata hin arganneedha. Nama seerallee barate mirga ofiitiif seera falmachuu hin dandeenyedha. Kanaan maal gochuun qaba baree singitanii uumaan jedhee dhiisuun qaba. Singitan taamiraat kichuu dhaloota qubee keessa kootu gammada yoon jireenya koo si utube na biraa qabda dhangaa kanattuun hin anne kas seenan hin ganne. Umurii kanatti dhimma daa'immanii irratti sirbuu danda'a, walaleessuu danda'a, dhaloota barsiisuu danda'a, ajandaa miidiyaa ta'uu danda'a. Garuu namni maal laala mucaa kana harmeen tun namummaa ishiitiin gaafa gamana fiddu bar ittiin garachuuf miti. Simbiraan ga'ee waan Oromoo hojjetu utubaadhaaf. Anamma ulfaa ogaa saddeetitti dangaba. Kana waan jedhu kitaabni kun kitaaba lammaffaa kooti haa taatuuti malee albeema ogaa saddeet darbeera. Garuu ulfi keenya maartee tachinis sun barbaachisu qaqqabaan barbaachisu. Ulfa dhiira lafee foon hin qabne waan ta'eef guyyaa isaa eegee dhalataa jechuudha. Waa hundaafuu daa'imni kun garuu waan aartii Oromoo keessatti nu argine arguun qabu, gadadoo arguun qabu, gadda arguun qabu kichuudha waan taateef sammuu isaa qaranii guddisuu barbaachisa waan taateef irratti hojjechuuf garuu gochaan taatanii biratti argamuu qabda. Erga sagantaan qabame gasii adda addaa keessa kalee hin gadda argeen ajandaan mataan dhukkubsaa ture. Mana baabaa hin gadda seenan ifaan irratti dhaabe tonsiriin tokko waan rakkisuuf bahees biraa. Amma jamana fiddanii warri mucaa kanaa sagantaa qabdan keessa kiyya sirrittas hin galateeffadhaa ulfaadhaas hin jechuu jaaladhaa. Sagantaa isaa qabamu irratti asiif achi kan hin qabne akka ispoortii ta'u akka inni utubamee hojii isaa hawaasa biraan ga'u dhaloota biraan ga'u utubama malee harmee kana gargaaruu miti bar mucaa kana gargaaruun uf gargaaru. Waggaa shanan baranaa kurnan baranaa mucaan kun hojii inni hojjetu qofa xiinxalaa namarraa waan eeyu nama namummaa qaburraa garuu waa'eedha. Nama gatii namaa qaburraa waa'ee. Kanaafuu hundi keessan akkasittiin hubadhaa fi irraa dubbadhaadha waa'ee isaa irraa dubbadhaa jechuu barbaadanii baabaa yeroo baay'ee wajjin dubbanna waan taateef dhimma rakkoo aartii fi aartistii gidduu jiru baay'ee dubbachuu irra callisuutu irra furmaata. Maaliif ofii keenya waan gochuu dandeenyu qofa qabannee deemuu qabna waan taateef. Ilma kanatu seenaa Hacaaluu faarsuu danda'a. Goonni biyyaaf of kenna dabarsee lubbuu aarsaa jaalattus jibbitus. Goonni biyyaaf of kenna dabarsee lubbuu aarsaa seenaaf dhaloota isaatu baraan dabaree faarsa. Kan akka eenyuti? Kan akka singitan jechuudha. Goonni biyyaaf of kenna dabarsee lubbuu aarsaa seenaaf dhaloota isaatu baraan dabaree faarsa. Dhaloonni seenaa gootota darbanii faarsuudhaaf ilmi akka nama kanaa utubamuu qaba. Gargaaramuu qaba. Akki keenya akka malee yoo ta'e akka qabaachuu qabna dhaloota akkanaa utubuu qabna gochaa. Baariidhaaf nuti lafarratti siyaasa miidiyaa irratti siyaasa jiraachuudhaaf jiruun qabnu jechuudha. Dhaloota akkanaa kana garuu maal dhara barsiisuun barbaachisaa miti. Namni lama ispoonsar gochuu danda'a. Namatu hin jirre malee. Namni lama jechuudha. Nama miidiyaa irratti uwwisa argatee beekamtii argatee guddina argatee harka rukutanii simatanii magaalaan inni keessa jiru lafa dhabame nama dhabame. Amma siyaasa nu dubbisinaa ka afaantu bulluqa nu qaba waan taateef. Baaba baay'ee hundi dubbadde nama adda addaa jala jiraachuu danda'a. Dubbaddu jettu immoo waliin dubbanna hundi keessan taaptaaf koppilinkii gootu ajandaa keessa sin jala jijjiiruu fi miti sagantaa singitanii qabame irratti viidiyoo isaa riipoosti gochuun koppilinkii gochuun guyyaa san irratti argamuudhaan nama biraa fiduu qabdan gochaan taatanii argamuu qabdan keessa kiyyana dhukku waan taateef. Abshir artist faa wadaajoo kabee kusi beeka hundaa ol biddeen nama qubsu eeluma irratti beekanii. Amma namni keenya dhaana bar daadhii galaan kichuu sareen na biratti guddee waggaa shan duran du'e waggaa jaha dura jechuudha. Sareen dhala namaa jechuudha. Hafti anamma nama du'e namni du'e gatii namaa qaba hin qabu. Waggaa jaha duran du'e. Har'a garuu imaanaa daadhii galaan itti wareegame kaa'uu daadhii walaan itti wareegame Hacaaluun itti wareegame dhaloota akka mucaa kanaa utubuu dhabuun mataansaa mataa dhabuudha malee dinagdee dhabuudha malee waan biraa miti. Tuulii kaayii galmee haqa abjuun diinas gaafas baqa. Wal utubuu qabna waliin bu'aa buufnaa kutannoodhaan baana hin hafnu wal biraa. Utubaan jalqabbii hiddaa utubaan hunda keenyaa tokkummaa keenya tokkummaa afaanii tokkummaa gandummaa tokkummaa amantii kan akka hin qabne akkaataa hin qabne dhaloota qubee jennee gaafa dubbannu nama dhiba. Wal utubuu qabna waliin bu'aa buufnaa kutannoodhaan baana hin hafnu wal biraa. Utubaan jalqabbii hiddaa utubaan hunda keenyaa tokkummaa keenya. Haqni waa hunda caala kan beekutu madaala. Hiikkaa beeki murtoo kaasee. Dharri
dharru fiinuu baqa nama murtii haqaan beekutu dhabame malee mucaa kana haqaan osoo dubbatame dorgommii jajjadaaru akkas formaatii miidiyaa miti. Badhaasa qarshii 300 maali miti kaa'oo qabda taanaan dhaloota akkanaa kana sagantaa formaatii daa'imman irratti hojjisiisuu dandeessa waan gochuu qabdu gochuu dandeessa jechuudha. Dharri murtoo qaba haqni murtoo qaba. Murteessi murtii haqaa dharru fiinuu baqa. Dharri fiinuu baqa. Hin taa'inii ka'ii laafinuuf jabeessi. Kaayoo kee foofsa qabaadhu. Singita. Hin taa'inii ka'ii laafinuuf jabeessi. Kaayoo kee foofsa qabaadhu. Garaaf miti seenaaf jiraadhu. Yeruma kamiyyuu seenatu si dursa waan taateef lafee warra kufanii dhugaa dubbatti. Lafee warra kufanii dhugaa dubbatti. Ufitti qabi isa sabaa jajjabeessaa deemi dadhabaa gaafa jenne lafee warra jiraatti du'anii garuu dhara dubbatta akkamittiin namni utubamuu danda'a. Dhaloonni akkanaa kun akkamitti utubamuu danda'a. Lafee warra kufanii dhugaa dubbatti gootota lubbuun darbanii lafee warra jiraatti du'anii gatii namaa hin qabne garuu dhalootaaf hin taanu fi funtaan jechuudha. Shiraana qadhoksuuf baay'eetu qoraasa. Shiraana qadhoksuuf baay'eetu qoraasa. Dhugaan ooleen bulu bakka nama kaasa. Maaf waliin taane maaf waliin taane. Maafu hin taane hanga hunda jala kaattu of taateen jiraattu. Gaangee sakaallaa kutte abbaa sakaallata. Gaangee sakaallaa kutte abbaa sakaallata. Ajaa furgaa ofii abbaa qaraddata. Qottee gadi hin baasin ajaa kee bara meeqa akka itti firan hin taane garan kun na beeka. Nama Oromoodhaaf gandaan qooddu. Nama gatii Oromoo nama ofii hin beekne. Nama gatii dhugaa seenaa akka hin beekne. Nama gatii eebbisa addunyaa hin beekne. Nama gatii waaqoo guutuu hin beekne. Nama gatii Haacaaluu Hundeessaa hin beekne. Nama gatii daadhii galaan hin beekneen waa dubbachuu hin dandeenyu. Walitti sakaallu kan namaaf kan keenya. Aadaaf safuun buruun dhalootuma keenya. Oromummaa leellifna. Isa daandirraa maqee qabneetoo deebifna. Isa daandirraa maqee akkatti deebisuu dandeenya. Yoo tokko taane jechuudha. Bitaan mirga ilaaluun hunda isaa hubadhu. Dhoksitee irraan taa'ee ifaa gumbii keessaa ol baasii dubbadhu. An akka singitan kana dhoksitee irra teessee nan jira jettee jiraatti duutee deemurra ol baaftee seenaa dhaloota akkanaa kana utubdee irraa dubbachuu qabda waan taateef. Dheeressee jira waan taateef isinirraa gabaabsa. Guyyaa sagantaa walitti deebuu dandeenya. Warra jala jirtan egaa ajandaa irra jirullee argaa jirta waan taateef. Egaa baabaa jechuun akka namoomatti waan guddaa hojjennee jirra. Namoota rakkatanis wajjin utubnee jirra. Aduun lixee bahee dukkanaa yoo bareesse. Yoo dubbatte dhiphuun si sakaalu of ta'uun jiraadhu sobni dhugaan caalu. Dhugaa hundee cimsii kan sobaa balleessi. Dhugaa hundee cimsii kan sobaa balleessi. Namni abdii qabu yoo kufes abdii qaba. Dhiira onnee sibiilaa kan akka singitan osoo namni gatii namaa qabu bijiru akkamii namileen caba. Nama dhugaa hundee cimsii kan sobaa balleessi. Namni abdii qabu yoo kufes abdii qaba. Dhiira onnee sibiilaa cichuun akkanaa kuni osoo namni gatii namaa qabu jiru akkamii namileen caba. Nama jiraatti du'ee akka muka qurtoon nyaatee daandiirra deemutu baate malee. Dhugaan gadi bahii haqa biyyaaf dhaabbadhu. Dhumaan gadi bahii haqa biyyaaf dhaabbadhu. Dhumaan jaalala kudhaan madda. Jaalala namummaa. Bakka malletti kuftaa daandii dharaa lagadhu. Biyyaaf gaachana ta'e imaanaa sababaa dhugaaf jenne. Kan waliituun baattu, kan hiriyaatuun baattu, kan jaartii ofiituun baattu, kan hiriyaa ofiituun baattu, kan jaalallee ofiituun baattu namni baay'ee. Jedhaniif hin dubbatin wanta dubbatin seenjitan. Jedhaniif hin dubbatin wanta dubbatin garaa jibbaa arraba sobaatiin qabdeen humnan gatinoo jenneeni warra arraba sobaatiin nutti baate bara. Abbaa calleeffata midhaan callaa qabu, haqatu injifata dharaa dhugaa qabu. Dhugaan nama dhiisu waa hunda calleessa. Dubbachaa ooltus arraba mi'eessa. Namni garaan madaasu beetuuf jabeessa. Dhugaadhaaf jiraadhu jaannata si keessa jenneeti. Dhugaaf jiraachuu waan guddoo qabdi. Wal utubuuf jaalattanis jibbitanis wal utubuuf tiifoozoon baay'atus. Kanaaf kan dharaa adda baasuuf rakkanneet Oromummaatti abdannee jiraachuu jalqabne jechuuti. Wal utubuuf tiifoozoon baatus kanaaf kan dharaa adda baasuuf rakkannee sa'aatii kana. Oromummaatti abdannee Oromummaa qofaatti abdannee rabbii guddaa wajjin jiraachuu jalqabne. Imalli siyaasaa arribaa si kaasa. Imalli siyaasaa arribaa si kaasa. Imalli siyaasaa arribaa si kaasa. Wal ilaaluu qabna bitaaf mirga gorree siyaasa wal qoonnee qaawwa ofitti horree dhaloota akkanaatillee utubuu dadhabne. Dhaloota akka ammaa kanallee utubuu dadhabne. Waan nu ilaallatu qofa irratti xiyyeeffachuu dhabuurra. Yoo taate goota ta'i biyya biyya keetiif dhaabbadhu. Yoo taate goota ta'i biyya keetiif dhaabbadhu. Yoo kan itti dhiisi afaanuma kee qadaaddadhu.
goonni biyyaaf of kenna dabarsee lubbuu aarsa seenaaf dhaloota isaatu baraan dabaree faarsa dhiise jennoo dharaa fakkeessa abbaa garaa dhiisi dharaan ba'u Oromoo gandaafuu dhugaan dharaan hin jigu dhugaa keenya tikfanna dhugaa wabiin biyya kan beeku dhugaa biyya qabadhu turree goota singitan dubbii dhumaati qabadhu turree goota kan Taaddasaa Nagarii kan Elemoo Qilxuuf daandii magarsaa bari ulfaadha warra jala jirtan hunduu naajiraadhaa sin jechuu barbaada mucaa kana utubuun uftubuudha harmee kun rakkoo biraan qabdu nagaa qabdi fayyaa qabdi garuu dhaloota kana sin keessa jirti ilma kana guddifadhaa utubaa ol baasaa istiidiyoo hojiisaa jiru nan beeka fiqee bira jira sululta akka inni jiru nan beeka seenaasaa qoradhee jira an nama ofiifuu hin taane waan ta'eef isaa ta'uu waan hin dandeenyeef akkamatti garuu maal jedheen callisee jechuudha hundaa baaba gaafa dhimma mucaa kanaa dubbattan dhimma nama guddaa dubbataa jirtan beeka dhimma abdii egeree dubbataa jirtan beeka singitan nama guddaadha nama borus guddatee waan gaarii hojjetuudha xiyyeeffannaa gaariidhaan yaada gaariidhaan gaafa mana Nasrii Aanoleetti dheengadda argu baay'een itti gammade nama namummaa qabu nama gatii namaa qabu nama gatii biizinasii beeku nama waa'ee Oromoo beeku mana akkasii keessatti dhimma isaa gaafa irraa dubbattan ittan gammade jechuudha gara gochaatti jijjiirati haala mucaan kun itti gargaaramu sagantaa bal'aa qabaati waan gochuu dandeenyu sagalee taanaa fi waan gochuu danda'u namni diinagdee qabu immoo utubuu danda'a jechuu barbaade galatooma ulfaadha. Ayyee guddaa galatooma yeroo okay singitan dubbata. Hedduu tokko naaf galatoomi naaf jiraatu. Artisti Tufaan ani dhugaa dubbachuuf akkatti ibsaman hin qabanii haftee daadhii galaan qaroo keenya gaafa daadhii galaan of biraa dhabnu Tufaatu cidhaa jira rabbi lubbuu isaa oolchee seenaa dhugaa nama seenaati isaan silaa biyyi lafaatuni nama hojiif taate artisti Tufaan as hin jiran tureeyyu dhugaa dubbachuuf namni lafaa ga'ee artisti hin jedhamu artistiin tokko artisti dhaga jedhamu waa hunda artisti Tufaan maalifan artisti jedhani weellisaan jedhaayyuu sila maalifan artisti jedheeni barreessa walaleessa yeedaleessa falmataa mirga ala namaa dhugaa rabbii ani hin beeku bichaan umurii isaanii nu adeeressu kaayyoo isaanis galmaan isaanii haa ga'uu nu jiraadhu umurii nu dheeradhu ibsaa keenya qaroo keenya isin dhugaa rabbii jiraadha isin jedha. Okay, guddaa galatooma artist Tufaa Wadaajoo dhugaa yeroo dheeraa fudhattee dhukkuba garaa kee keessaa jiru ol baaftee dubbachuu keetiif guddaa galatoomi. Naaf gala ati nama qulqulluu namni qulqulluun dhugumatti sagalee sin qabu bakka sin qabu kuni beekamaadha. Amaluma nama qulqulluuti. Hundaa ol ati keerii yaadi rabbi sanii ol si yaada rabbiin dukkana har'aa kana ifatti jijjiiruu danda'a wanni hunduu rabbiif bira salphaadha artist Tufaan jechaan kan ibsamu miti rabbi waan isaa dubbatu dhugumatti rabbi umurii dheeraa isaaf haa kennu akkuma Oromoo fi Oromiyaatti weellisaan nuti qabnu weellisaa cimaa qulqulluu namaa jennee kallattiin kennu osoo ta'e artist Tufaa Wadaajootiif dhugumatti beekamtii kennina ture. warroonni fageenyarra jiranii rakkoolee garaagaraa keessa jiran sooshaal miidiyaa kanarratti namni artist Tufaa Wadaajoo wallaalee hin jira jedhee hin yaadu hundaa ol waan keellee dubbachuun barbaadu akka artistii tokkotti ol baatee dhugaa jirtu dubbachuu keetiif osoo sin dinqisiifanne si biran darbu itti aansuudhaan beellamni gargaarsa singitan Taamiraat yoom ta'uu qaba eessatti ta'uu qaba ka jedhuufi bal'inaan ilaallee jirra yoo danda'amaa ta'e biyya takka keessa wajjin jirra mana Naasir Aanolee hedduun isaanillee filatanii jiranii namoonni hedduunis biyya kana keessa wajjin jiru ilaafeen olitti dubbannee akka daa'imni kun gargaaramu gochuu dandeenya kanaaf aga danda'amaa ta'een
akka kootti guyyaan qidaamee kana eebbatu jira biyya kana keessa akkasuma immoo namoonni hedduun argamuu hin dandeenye sababa sanirraa akka ka'e yeroo baay'ee gargaarsi kun gaafa guyyaa qidaameeti osoo torbaan qidaamee kana nuu ta'e hoo maal jettan akkamitti ilaaltan arbi sagal bule kurneeffachuun dadhabu jedha Oromoo yoo waa jedhu egaa baay'ee turre baay'ee osoo hin argin bira darbine ar'atti ilaaf ilaameen wal arganii irratti dubbatanii xiqqaan irratti dubbatee guddaan irratti dubbatee ajandaanis dhimma daa'ima kanaa ta'ee kabeekus kan beenes kabeekamtii qabus kabeekamtiin qabnes weellisaa akka ta'es ka weellisaan taanes ka biyya keessa jirus ka biyya ambaa jirus dhimma daa'ima kanaa bal'inaan haasa'ee gaafa qidaametti osoo goone hoo maal isiniif fakkaata? Naasir Aanolee toleraan uumaa wanna diduu tokko hin qabu an ittima namoonni hedduunis mana kee filatanii jiranii mana kan keetitti guyyaa nuu qabiin jedhaani Naasir kanaa miti ka kana caalullee hin didu asumaan bakka inni hin jirretti akka inni fudhatu abdii guddaa qaba dubbachuus danda'a afaan guuttadhee waa baay'ee yoo haasofne vaaliyuun qabu baay'ee hojjechuutu irra gaariidha hedduu yoo dubbanne immoo waa balleessuu dandeenya hedduu dubbachuu caalaa ilaaf ilaameen wal argu wanni caaleen jiru ammaaf namni 510 takkaan as jala jirtan kun dhugumatti akka Oromootti hangafa Oromoota dhuguma rakkataaf nama yaaduu fi nama rakkataa bira dhaabbatu sa'aatii tanatti jedhee fudhadhaani hundaa ol ilaaf ilaameen wal arguun kallattii furmaata singitan ta'amiraatiiti akkasuma saayikooloojii harmee daa'ima kana daa'imni kun eessa akka ga'uu fi akkamitti eessa akka ga'u namni xiinxallee ilaalee daa'ima kana kallattii irra kaa'e barsiiftuun qaroon harmee isaati jedheetii fudhadhaa hundaa ol harmee tana gammachiifnee saayikooloojii si ijaarree daa'ima kana akka galmaan gaattuuf nuti yoo katumsinu taate rabbi umrii haa kaayu galma daa'ima kanaa isaanillee hin argan jedhee yaada hundaa ol rabbi umrii isaanii haa kaayu nullee rabbi nu haa jiraachisu nama daa'ima kana bira dhaabbatu rabbi nu haa godhu nama tokkummaan ol ilaalu rabbi nu haa godhu biyya kanarra maaltu jira fakkeessitootatu jira feemasoota jedhi beektota jedhi artistoota jedhi warra fuula lama qabu malee jireenya illee hin deemu warroonni fuula lama qaban jireenya gaarii keessa jiraatu fakkeessanii buluu barbaadu akka isaan barbaadanitti jireenya illee deemaaf warra dhugaa dubbatu yeroo baay'ee namni sin argu rabbiin argu jechuu hin dandeenyu rabbiin olitti bu'uu hin barbaannu rabbiin arga rabbi arguun dhugaa daa'ima kanaa fi dhamaatii harmee daa'ima kanaa rabbi akkaataa kanaan nu argisiisu osoo dhamaatii isaanii arguu baanne ol baanee akkaataa kanaan dubbachuu hin dandeenye namoonni keenya hedduun isaanii dhukkuba isaanii keessoo isaanii ol baanii dubbachuu hin barbaadanii hin dhokfatanii jireenya tana oofachuu barbaadu suuta keessa doomineet ta'u daamee ta'u dhabama ta'u kun immoo kufaatii hamaa daa'imman lafaa dhufaa jenereeshinii ammaa kana dhabamsiisa jedheeti yaada hundaa ol adeemsi keenya adeemsa tarsiimoo qabu adeemsa ilaaf ilaamee qabu yookaan daa'ima kana milkeessuu dandeenya manni Naasir Aanolee immoo mana namni hunduu beeku mana namni yeroo baay'ee itti gargaaramu mucaa poozitiif ta'e mucaa nama bira dhaabbatu mucaa alaamaa qabu mucaa kaayaa fi kaayoo qabu akkasuma immoo nama waan kana itti yoo fidde ofirraa dhiiboo osoo hin taane baga fiddan jedhee nama harmeen keenya mana ebaluuna haa ta'u jedhanii hanga ammatti dubbachaa jiranii manni kamuu eenyus haa ta'u eenyus feemasas haa ta'u baatu qaamni kamuu daa'ima kana bira naaf haa dhaabbatu ani har'a akka nama jiruutti miti ani hin jiru daa'ima kana isinitti kennee jira daa'ima kana guddifadhaa Oromoo isinii kennadhee jira jedhanii lallabanii jiru kanaaf isaan irratti baay'ee xiyyeeffachuun hin barbaachisu mee eessa isinii hoyyallee jennee gaafii akkanaa itti dhiyeessuun barbaachisummaan qabu kanaaf akkuma saba Oromootti akkuma ilma Oromootti akkuma jalqaba keessoo